keenya keessatti haati Oromoo bar daa'imman ishii waan talkan takkitti ittiin bulfattu waan egeree daa'imman kanaa ittiin boruu iftaan ittiin bulfachuu dandeessu boqqolloo odoo shoggarachaa jirtu daa'ima waggaa tokkoo biratti mataan ishee adda faca'e jireenyi kanaadha kanatu sitti gurbaa baalee kanatu hin quuqne haadha kee haadhan qabdu ka Arsii ka Jimmaa ka Wallaggaa ka Booranaa ka Iluu hin qabdu siquuqa diinnu yoo hin quuqama diinnu hin gubataa kana haati haadha kooti waan taateef haati Oromoo haadhuma koodha haati Oromoo haadha nama biraan taatu haadha diinaan taatu haadhuma koo ana fira ishii taati gadaamessi ilma Oromoo tokko haadha Oromootirraa bahe anis gadaamessuma san fakkaatu bahe takka haata Oromoo kuni diinummaadhaaf jettee na dhalteen beektu lafa abbaa keetii Oromiyaa teerti diinuma jettee takka na dhalteen beektu ishiin miskiinni kuni garuu du'aa jirti ishiin maan san hin beekne waan anaa sa'u kana galuu fi hin gallee fi du'aa jirti bar nageenya bakkuma ishiin jirtutti nagaa ishii dhaqanii ajjeesanii rasa sana dafa caasu obboleessa kee ija keessaa fuudhanii reeffa isaa ajjeesanii bishaan keessa kaa'aa jiru laloo asabitti mee gaafadhu BBC dhageeffadha mee walii agallu mataa walitti haa qabannu yoo ajandaan tokko ani yoo arrabsamu maqaa ganda sanaatiin ganda baluutti akkas ta'e hin jedhini ganda Oromoo tokko gurbaan tokko arrabsame jedhi narra loli mee narra loluu keessitti haafu afaan qajeelloo gorsaan itti argadhu naa kenni gosaan narra lolini gandaan narra lolini qeeda narra lolini yoo narra lolta akka Oromootti narra loli miidhama koo yoo kan si dhukkubsu ta'e Arsii Baalee Wallagga Gujii Boorana Wallo Shawaa waan ta'eef jecha narra loliniiti akka Oromoo ta'e tokkotti naa lolime naa dhukkubsadhu akka Oromootti naa quuqami naa loli gaafa sanaanis of barachaa deema badiyarra balleessu kan ammootu irraa waa hubachaa deema edaa ummanni kun akka Oromootti naaf loleensi hin jira akka qeetti naa lolta taananis boru deebi'ee immoo siif akka qeetti sii lola malee akka Oromootti sii loluu hin danda'u mee kana keessaa baanu nutti kolfee jira Ormi diinni nutti kolfee jira mee walii haa baanu osoo dhukkubsachaa jirru dhukkubbii keenya dhiifnee qeeda waliin waa dhiifnu akka Oromootti walaa himnu akka Oromootti walaa balaaleffannu akka Oromootti yaada jiru wal gorfannee karatti walaa deeffannu jaalala Oromummaa walii qabdu akka aananitti waliin haa dhugnu gorora keenya Oromoon Oromoodhuma dhiigni keenya takkittiidha kana ammootu sobaaf siin hin jedhamne seenaa dhugoome seenaa waaqoo guutuu mallatteessee lafa kaa'ee nu barsiisee deeme Taaddee Birruu Jeneraal Haajaa Adamsaa Addoo lafa nu kaa'ee deemedha Abbishee Garbaa Hayilee Fidaa Muhammad Rashaad kanneen akka Elemoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaafaa nuuf kaa'anii deemanii isaan kanatu hoodhaan hun jedhe taphatti lafaan arganne kararraa ittiin gorre kararraa hin fudhanne qabsoo akkasiin as geessee nutti kennamte tarra salphistee namaa gadi goote reefka isaanillee yeroo arrabsitu jira maqaa gandaatiin osoo sammuun keenya garuu gandummaa keessaa bahe akka Oromootti nutti dhagahama waan ta'eef suuraa gadi garagalchineen sammuu hanqattootaa sammuu salphattootattu gootota keenya salphisaa jechuudha kana keessaa ni baana tarree kanan dhaabbannu irraa of eegna nuti dargaggootaadha nuti warra egeree biyya kanaaf yoo gad xiqqaate qonnee misoomsuudhaaf teenyu yoo barnoota hin qabaanne biyya keenya kana biyyi kun biyya misoomaati jennee biyya itti yaadnu biyya handhuurri kootti awwaalame jettee biyya itti gammachuudhaan jiraachuudhaa deemtu mee waanuma gaarii yaadi waan qabsoon Oromoo kun si dhukkubsillee yoo jiraate mormuudhaaf hin deeminitti gadi qabadhuutti garaa keetti dhibee kee yaadi dhibee kan kee yaadi dhokfadhu kulkulfadhu gaafa mala ummootuun dhufa malaasa nammootu jaalalaan malaasta malee jibbaan hin malaastu deebitee araara nagaattu sii bu'a egereen Oromoo yoo tole keetis ni tola kanaafuu kaninan jechuu barbaadu mul'ata keenya kan nu harkatti laamshessee gadi qabaa jirru namoota akka kiyyatti wallaaloo ta'anidha wallaalummaa keessaa immoo baanee fagaannee adeemsa keenya sirrii ganamaatti akka Waaqoo guutuu Taaddee Birruu Elemoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaatti na akka argitee gootota Walloo Baalee Shawaa
Hayilee Fidaa Muhammad Rashaad fa'aatti yaada gabbate qabaannee yoo dhufneef qofaadha. Yoo dhufne qofaadha. Kan nama ta'uu dandeenyu adeemsi keenya ishiin har'aan mootu sirrirraa maqxee gaafa boolla yookiin qiletti nu galtu nuufi atillee salphachaa deemna malee milkaa'inni keenya ittiin fufu. Kanaaf amma kan hin jechuu barbaadu warroonni addaan facaatanii kana dura ilaalcha adda addaatiin gargar baatan warri kun biyyatti hafee kun biyyatti gale mataa keessa walitti deeffadhaa wal quba qabaadhaa walitti koottaa hariiroo uummadhaa bifa faca'e kanarraa gurmaa'etti deebi'aa. Keessattuu aktivistoota keenya ijoollee asirra dalagan kana namoota baay'eetu akka isaan hordofan nan beeka. Nama isin cubbuu Oromoo kana baattanii deemtu. Ila har'a si namni kumni lama silaaluu danda'a guyyaa takkatti. Garuu egeree ummata kanaa dukkaneessaa fi ifa isaa addaan baasee kan itti himuun irra jiraatu siidha. Siidhaan siin jedhe. Kanammoo kan gochuu qabdu ati. Ofiif jettee osoo hin taane haadha kee obboleessa kee obboleettii keetiif jetteeti. Warra hayyoota addaan faca'anii qalbiin isaanii garagara rarra'e kana walitti deebisaati. Aliin na dhageeffachaa jirta Ali. Atilleen nama guddaadha nama Oromoon si kabaju dhaamsa obbolummaa kanan si dhaama. Dura qabsoon kun kan geggeeffamuu danda'uun yoo hayyoonni keenya walitti deebi'an qofaadha. Yoo hayyoonni keenya mataa walitti qabatanii egereen isaanii yookaan immoo egereen Oromiyaa maaliidha jedhanii akkuma kaleessaa wajjin dhaadannoo afaan tokko ta'e wajji jiran san wajjin garaagarummaan kun hafee uummatan qofaadha. Kanammoo kan gochuu dandeessan isin warri aktivistummaadha nama yeroo ammaa kan ijji Oromoo isinirratti rarraatee jirtu. Namoota akka Habtaamuu Lammuufaa namoota jajjaboo namoonni dhaggeeffatan dhugaan isin hin jedha jechuun nama dhaaduuf osoo hin taane ijji ummata kanaa isin bira jira jechuudha yeroo ammaa kana. Namni hafeef isin Oromoodha. Kanaaf ummata kana walitti qabaate ummata kana karaa inni ittiin qabsoo isaa geggeeffateetti xumurate keessaa ba'uu danda'u adeemsa fi kaayyoo tarsiimoo ciminaa fi hooggansa gurmaa'e waltaa'e tokkummaa'e bilchaateen buluu ti deebisaati karaa gaarii nuu qabsiisa. Yoo kanan taane ta'e nun sobinaa isinillee nun sobinaa maaloo nun sobinaa. Dhumaa jirra du'aa jirra ilma obboleessa keenyatu waraabessaaf kennamaa jira guyyaa kana achi Oromoon namni Oromoo ta'eetiin hin gubanne waan jiru natti hin fakkaatu. Namni hin aarre namni hin dallanne hin jiru namni nyaata lafan kenne hin jiru reeffa kana yoo arge reeffa mataa fi miilla dacete yoo argite garuu midhaan nyaachuu sitti ulfaataa jechuudha. Gabbachuudhaaf yaaduu miti qallachuudhaaf itti dhoobottaa jechuudha. Ofuqqisuu sadarkaatti dandeessu si qaqqabsiisaa jechuudha. Kanaaf hayyoota keenya mataa walitti raranii warra kanaan dura yaanni isaanii gargar faca'ee kun biyyatti galee kun biyya alaatti hafe biyya ormaa jiraatu walitti fidaati. Akeeka tokkichaa fi sirna kalee hoogganummaadhaan waal ta'e kan kaleessa jiru sana deebisanii Oromoo bilisoomte Oromiyaa birmadoomte biyya mataa ishii dhaabbatte akka dhaabbannu. Fakkeenyummaa gaariidha. Ummata keetiin kayiti loladhu ofirraa qoladhu rakkoo jalan taa'in jechuun sun sadarkaa amantaan itti daangessu yoo ta'e sadarkaan Oromummaan itti nu ayyamu kamiinuu aarsaa kaffallee waan jiru walitti gadi baanaa jechuudha. Kanaaf jaalalli isiniif qabu guddaadha. Isinin jaaladha. Yoo badii qabaadde mootu badii kan koona of kolchaa waan balleesse irratti waan daba dubbadde irratti qajeelfama na dubbisaati na kenna na qajeelcha karaa kanatti rakkoo guddaa qabda gorsa keessan barbaadaan wallaalaadha waa tokko illee hin beeku hubannoo illee hin qabu hubannoo isin walitti hin qabu kanaaf nagaatti naa jedha halkan gaarii isiniif haa ta'u baay'een isin jaaladha nagaarra naa bula.